Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaa har'aasin biraan gahuu fi dursa garuu hordoftoota amantaa Islaamaa maraan baga baatii Ramadaanaa geessan jenna. Hordoftoota keenya irraas dhaamsaa fi ergaa baga geessanii isiniif qabna. Ramadaana keenya ibaadaa teenya salaata keenya hundaayyuu obsaan mana keenyatti haa dabarsinu. Jimma saqqaa coqorsaatti guyyaa kaleessaa akka hidhame Abduu Abbaa Joobir harka saduutti beekidhanii hamma fedhan 3-4 ta'anii yoo baatu fudhatanii deeman. Naannoon Affaar koronaa vaayirasii ittisuuf daangaa Jabuutii irratti maal dalagaa jira? Gabaasa qabna. Oduu olmaa addunyaallee harkaan qabaa ani Baqqalaa Toomaati haga xumuraatti nu waliin tura. Egaa seensarratti akkuma dhageessanii baatiin Ramadaanaa har'a tokko jedhee eegaleeraa sababa weerara koronaa vaayirasiitiin garuu Ramadaanni baranaa akka durii hin ta'u. Ramadaana akkamiin eegaltanii jennee hordoftoota keenya gaafannee turre. Saawudii Arabiyaa, Somaaliilaand, Arab Emireetsii fi Itoophiyaarra akkasiin nuuf deebisan. صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورب BBC أفان رومو غلطوما رمضان غاري منومات صلاة جرة تراحويل منومات صلاة جمال منومات صلاة ماتي خيني وجن صلاة جرة غلطوما جالا خلق محمد تلين كان جرى النبي سعودي عربية كيسا baay'ee sitti dalagaa hin jiru baay'ee ma baatii mana wadiin baane asillee dhukkubni haalaan dabalaa deema beekte garuu Ramadaana kana gaa masgiida salaatuun hin jiru taraaween hin jiru manuma salaanneetuma rabbaatu jira garuu ta fuulduraatiif garuu rakkoo baay'ee as deemuun oltu jennee yaanna biyya kana keessatti namni hojjetu baate rakkoo baay'eetu mudata gara nyaataatiinis gara akhiraa manaatiinis waa hedduu jira bas kanaafu inshallah rabbina haa gargaaru. Bikeenya nuuf ajjeesuu nuuf kenne taqwaa fi imaanii. Aloo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa fayyaa jirtu biyyoota Arabaa keessaa Imiraat baay'ee tokko rakkisaadha beektanii kanaaf hojiis dhaabnee jirra amma mootuu rakkatu jirra waan ta'eef sagaleen ta'a wanni nyaatan hin jiru waa hedduu rakkatu jirra jechuudha inshallah kanaafuu sagaleen ta'a. mootummaan akka karaa galanaa jedheetiin akka biyyatti nu barsiisu. Amantiin duutti bobbaase mu'mintoota kumaatama lubbuu baase manneen jaraa gubee. Hordoftoota amantaa musliimaa hundaan baga rabbiin ji'a Ramadaanaa ji'a kabajamaa ji'a Quraanaa ji'a ibaadatiin isin gahee isiniin jecha Ramadaanni baranaa Ramadaana silaa ji'a ibaadaatti ji'a Quraanaatti masgida dabarsanii akka akkas hin taaneef baranaa koronaa nu daangessee jira waan ta'eef Ramadaana keenya ibaadaa teenya salaata keenya hundaayyuu obsaan mana keenyatti haa dabarsinu koronaan talaalli hin qabu dhibee dawaa hin qabne waan ta'eef dawaan isaa manuma fi taa'udha iddoo namni itti waan ta'eef obsaan barana haa dabarsinu isiniin jedha. Biiftuu baate fakkaattee salaati qoosni wallisaa sagaleen koo dubbisuuf malee walleef hin taatu maalumaafuu walleessaa biiftuu baate fakkaattee jedhu keessa beeknuu fi wayitamaas magaalaa Naayiroobii ka jiraatu wallisaa Aliyyi Saabiit Ramadaana akkamiin eegaltee jedhee Eliyaas Mulugeetaa gaafatee ture. Ramadaanni baranaa gara Ramadaana koronaati. Bara dhukkubni koronaa hordoftoota amantaa cufaa mana amantaa irraa uggure Ramadaana gartee addaati. Odoo islaama qofaaf hin ta'in amantii biraatillee akka mana amantaa fi walitti qabamanii waaqeffanne Ramadaana dhoorke Ramadaanni kun inni nu dhufuuf alhamdulillahi Ramadaana bagattiin nu ga'e haa ta'u malee keessatti ibaadaa godhuun dhoorkaa walitti dhufanii jam'aan salaatuun dhoorkamee jira sababa dhukkuba koronaa waa hundaafuu gawaan rabbiin fedhe alhamdulillah jaanituma fudhatanii baga geenye numa jenna malee ati xiqqishuu Ramadaanni baranaa Ramadaanaa har'a eegale kana akkamiin eegaltan isin? Akkatti dabarsaa jirru gaa manuma keessatti waan duratti masgiida dhaynee goonu sani manuma keessatti hanga dandeenyu godhaa. Maaliif kun waan gartee lubbuu namaa ta'eef lubbuu namaa waa hunda dursa akka amantaa keenyattis lubbuun namaa qaaliidha. Waan lubbuu namaa baasu shari'aan itti nu dirqitu waan ta'eef bakkuma jirrutti osoo hamileen nu hin cabne rabbiin nurraa qibala waan ta'eef
bakkuma jirrutti sirna sagadaatis ta'ee manuma keessatti qofuma teenyetti jechuu gaggeeffachuudha. Nuti haaluma sanii gaggeessaa jirra yeroo furaa goonu kana hoggitaan nama hedduu walitti qabamnee furruus irra hin jiru. Qofuma teenya maatiinuu jechuudha. Maatiin ollaanuu addaan faffagaachaa osoo walitti hin dhiyaanne akkasiin gaggeessu jirra jechuudha. Warra ergaa keessan viidiyoonis ta'e sagaleen nu ergitan galatoomaa ka hunda keessanii qilleensa oolchuu dhabuuf ammoo nuuf galchaa isiniin jennaa irra deebi'uun hordoftoota amantaa Islaamaa maraan Ramadaan Kariim. raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu oduun isinitti himaa ka biyya keessaa nan eegala. Sa'aatii 24 darban namoota 933 qoratte keessaa tokko qofa irratti COVID-19 argamuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Namni vaayirasichi irratti argame dubartii ganna 60 lammii Itoophiyaa Ingilaand irraa deebite jiddugala adda of baasu keessa turtedha. Walumaa galatti namoota koronaa vaayirasiin irratti argame 117 keessaa 25 bayyanatanii jiru. Hoogganaa olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Tawalda Gabra Maariyaam yeroo weerarri koronaa vaayirasii Chaayinaa keessatti hammaatee ture balaliisa garasti taasifamu adda kutuu dhabuun daandii qilleensa Itoophiyaa murtee sirrii ture jedhani. Kana gochuu isaatiin daandiin qilleensa Itoophiyaa dinagdee Afrikaa daldala Chaayinaa waliin taasifamu irratti hundaa'e baraaruu danda'eera jechuun BBC'tti himaniiru. Humnoonni nageenyaa Ruwaandaa labsii mana bahuu dhorkuu dawoo godhachuun nama ajjeesaa fi hidhaa jiru dubartiis gudeedaa jiru jechuun Human Rights Watch himate. Yoo xiqqaate namoonni 2 rasaasaan dhaawamanii ajjeefamaniiru jedhe dhaabbatichi. Waraanni biyyattii shakkamtoota 5 to'annoo jala oolchee dhimmicha qorachaa akka jiru himeera. Itilii keessatti rakkoon fayyaa sammuu hammaachaa jira. Kanaaf ammoo duuti sababa koronaa vaayirasiin mudatee fi uggurri sochii mootummaan vaayirasicha to'achuuf labse sababa ta'uu hin oolu jedhu doktoroonni biyyattii. Biyyattiin Ameerikaatti aanuun addunyaarraa lakkoofsa namoota du'anii olaanaa qabdi. Uggurri sochii ishees isa akka malee jabaa fi yeroo dheeraaf turedha. Doonaald Tiraamp ifti aduu yookaan ammoo dhangala'aan farra vaayirasii harkatti hin dhiqatan yookiin meeshaalee ittiin qulqulleessan lilmoon yoo waraannatan koronaa vaayirasii ajjeesuu danda'a jechuun isaanii ogeeyyii fayyaa dheekkamsiise. Kun odeeffannoo balaafamaa nama dogoggorsiisuu danda'udha jedhu ogeeyyiin fayyaa oduun isaan kanneen. Gabaasa taanutti wayita ceenu biyyoota Afrikaa lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabamanii saffisaan keessatti dabalaa jiru keessaa tokko kan taate Jabuutii irraa gama Afaariin namoota Itoophiyaa seenan to'achuuf hojjechaa jira jedha mootummaan naannichaa. Jabuutii keessa amma dura namoonni 1,000 ta'an vaayirasichaan kan qabaman yoo ta'u namoonni 2 du'aniiru. Namoota Jabuutii irraa seenan adda baafnee hordofaa jirraa jedhu hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Afaar obbo Yaaseen Habiib. Akkuma beekamu karaan seensaa baay'ee bal'aadha. Garuu karaan namoonni hedduun seenan 3tu jira. Miilaanis kan dhufan jiru. Namoota hedduutu haala garagaraan seena. Karaa 3 kana irratti iddoo namoota adda baasanii tursiisan qopheessinee jirra. Lakkoofsi namoota yoo kana heddummaatu ta'e gara yuunivarsiitiitti fidna. Yuunivarsiitiin matti namni adda baasnee jirru gara nama 380tu jira. Warra miilaan daangaa qaxxaamuranii galaa jiran hawaasnis qaamni nageenyaas qabee fidaa jira. Wanti gaariin hawaasa bira jiru namuu hubannoo waan argateef firoota isaa osoo hin hafiin fidee iddoo adda baasanitti galchaa jira. Kanneen adda baafamanii jiran irratti qorannoon eegaluu fi konkolaataa fe'umsaa Jabuutii irraa kaaniin walqabatees of eeggannoon taasifamaa akka jiru obbo Yaasiin dabalanii himaniiru. Namoota iddoo adda baasanii tursiisan keessaa jiran irraa samuuda fudhachuu eegallee jirra. Samuudni nama 91 fudhatamee gara Finfinnee ergameera. Konkolaataan fe'umsaa gurguddaa Jabuutii irraa ka'u manneen nyaataa karaarra jiran bira dhaabbachaatuma darba. Kanaafis jecha ho'a safaruu qofa osoo hin taane konkolaattota hundatti qoricha farra vaayirasiis biifaa jirra. Konkolaachistoonnis hubannoo gaarii akka qabaatan waan ittiin ofirraa ittisanis akka maaskii fi kaanis akka argatan gama abbootii qabeenyaanis gama mootummaanis hojjetaa jirra. Kun yeroo dhiyoo keessatti qixaa'ee sirrata jedheen abdadha.
Gabaasa keenya akka xumuraatiin guyyaa kaleessaa suuraan nama tokkoo ka harki isaa duubatti hidhamee humna addaa poolisii Oromiyaan qabamee wayita deemu mul'isu hedduminaan marsaalee hawaasaa irratti qoodamaa ture. Namni kun Abdoo Abbaa Joobir ka jedhaman yoo ta'an jiraataa godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaati. Waajjira barnoota aanichaa keessa hojjetu. Haalatti qabaman kan gaafanne haati warraa isaanii aadde Jamiilaa Abbaa Raayyaa fiilmii waan hojjechaa turan malee nama tokko qabuuf waan dhufan hin fakkaatu jedhu Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Roobii galgala gaafa sa'aatii 11 walakkaarra dhufanii mana keenya marsanii barrii rukutanii ol nutti seenanii isa booda innis nama barateedha hojjetaa mootummaadha. Hojjetaa mootummaati anis innis waraqaadhaan nu waamuu danda'anii osoo nu dubbisuu danda'anii akka shiftaatti harka isaa dudubbeetti hidhanii hamma fedhan 3-4 ta'anii yoo baatu fudhatanii deeman. Sababni isaa maali bartaniirtu? Waraqaa mana murtii fidnee dhufnee mana keessan sakattaanaa mana keessan kilaashii jira, shukkuxii jira, snaayiparii jira, boombii jira, qabuu adda addaa kan isin nama ajjeesuudhaaf waan akkasii karoora qabattanii qabattantu jira, qabuu sana barbaannaa waan akkasii sakattaana jedhanii mana keenyaallee waa tokko nambisnee wanti isaan hin sakatta'in hin jiru. Wanta hunda sakattaanii wanta fuudhan hin qaban ture wanta ijoolleen ittiin taphattu shugguxii ijoollee isa biyyiiti kan isaanii kana ijoolleedhaan namaan sodaachistu yookaan immoo ilmaan keessanii maaf kana bittanii waan isaan fedhan hin biteef jennaan kubbaan bittuu fi akkam shugguxii bittaafatii naan jedhanii baay'een kolfeeyyuu yeroo isaan akkasnaan jedhanu hojii keessan isaan barsiisachuufi shugguxiitti bittan jedhanillee shugguxii ijoollee koolammaan ijoollee dhiiraa wayiiti jalaa fuudhanii deemanii kitaaba seenaa waan akkasii fudhatanii isammoo harka dudubbeetti hidhanii hamma fedhan reebaa fuudhanii deeman. Mee obbo Abdoon kanaan dura dhaaba siyaasaa keessatti hirmaachaa turan immoo akkamitti isaan shakkuu danda'an? Dhaaba siyaasaa kamuun hordofu. Ayidooloojii warra aanaa yoo hin hordofne aanaa kanarratti dhuguma jettee yoo duukaan deemne yoomuu as mormituudha. Poolisoonni humni addaa kun gara qe'ee keessanii dhufanii nama meeqa ta'anii dhufanii haalli ture maal fakkaata? Poolisiin idilee nama tokkodha hin beeku waan namichuma sanii kaan immoo ijoolleedhuma waan reefuu eebbifaman natti fakkaata. Haalli ture ibsuun illee nama rakkisaa. Fiilmii waan hojjechaa jiran fakkaata malee waan nama tokko qabuuf dhufan hin fakkaatu. Mooraan keenya guutuun isaaniin guutameera. Kan fuuldura jiran mooraa keessa kan turan 4 turanii boroos akkas jiru. Fuuldura na teessisan waan ta'eef warra boroof warra mooraa alaa hin arginu. Mee amma sodaa qabdu isin? Sodaan nu qabnu maal akka ta'e beektaa nama wanna tokko hin beekne sa'aatii dhukkubni kun nama baay'ee sodaachisee nama baay'ee rifachiisee mana keessa galetti ji'a tokkoof wayi inni ijoollee kana mooraa keessatti eega malee mana keessaayyuu hin bahu. Sa'aatii kana nama 10 wayi mana kilaasa xiqqoo keessatti walitti qabanii teessisuu jechuun yookaan dhukkuba kanaaf saaxilanii akka waan biraa uumamuu natti fakkaata yookaan ammoo waan isaan fedhan hin beeku. Achuma aanaa Saqqaa Coqorsaatti roobii darbe abbaa fi ilmi Ismaa'eel Kaliifaa fi Kaliifaa Abbaa Foogii jedhaman manni isaanii erga sakattaameen booda qabamanii hidhamuu maatiin BBC'tti himaniiru. Ogeessi sabquunnamtii uummataa adda bilisummaa Oromoo damee godina Jimmaa dargaggoo Gaaddisaa Abdii hidhaaf reebichi godina Jimmaa keessatti hammaachaa akka jiru nutti hime. Miseensotuma sabboontota deeggartoota ta'anii fi boorullee bakka bu'aa keenya ta'uu danda'an jedhan shakkaniiti jechuudha. Kanidhaan akka jabaataa jiruu fi warruma caasaalee sabboontota keessa jiranii fi caasaalee keenya ta'an kan hidhamaa jiran. Ogeessonni osoo hin hafiin, beektonni osoo hin hafiin barsiisota digriidhaaf sanaa ol qabanidha. Hayyoota as keessa warra waggaa 20 ol immoo hojjetanidha kan hidhamaa jiran jechuudha. Dhalootee aanaa sanaati. Ta'a biyyaa maatetti keessaa akka qaban kan akka shiftaatti reemanii hidhamaa jiran. Kan hidhamaa jiran guutummaa guutuu miseensota keenyadha. Caasaalee keenya ala kan ta'an immoo caasaalee kaafaa hojii jechuudha. Dhimma hidhaa kanarratti bulchiinsi aanaa Saqqaa Coqorsaas ta'e poolisiin aanichaa deebii kennuuf hayyamamoo hin taane. Hidhaa kana dabalatee gabaasa waa'ee barsiisaa Yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Burraayyuu baatii 2 darbaniif achi buuteen isaa dhabame kaleessa simbiraan geenye irratti deebii argachuuf Komishinii Poolisii Oromiyaa, Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa fi Waajjira Abbaa Alangaa Oromiyaa qunnamuuf yaalleetti hin milkoofne. Deebii kan argannu yoo ta'e isiniif dhiyeessina. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kan guyyaa har'aa akkasumas ammoo kan torbee kanaasuma irratti goolabuudhaaf deemna. Odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenya www.bbc.com muraa afaan Oromoo daawwadhaa isiniin jenna. Fuula feesbuukii keenya illee akkasuma daawwadhaa. Sagantaa torbee kana kan qopheesse Eliyaas Mulugeetaa ture kan isin biraan gahaa ture immoo ani Baqqalaa Toomaati. Ogeessa istuudiyoo Deevis Mo'asaaruu waliin ta'uun horaa bulaa deebana.